Atiin kun guyyaa isa oolte waggaa sibil telefoona keen kaasu eessuma oolteeti. Micayyoo guyyaa sibil bilteessuun immoo eeyyushin. Arra bar dalagaadhaaf deemimti maalani? Dalagaa maaliitiin dalagaan telefoona kaasu nama dhowwaa? Micayyoo naa bilbilsallee dalagaaf na barbaadde bara. Dubartiin dalagaadha nama barbaaddu kun maayini moo modurateeti dubartiin? Abboo eegalte kaa'amma wajjin dalaynaa barnuti. Waliin dalayda. Ishii wajjin dalaynaa amma atamma kana hundaanuu dhiisitiitti mee oduu durii dubbadhu. Duraan dhiira jette amma immoo dubartii taate bakka akkaatitti bu'e? Waaqa amma naan oduu duriitiin dubbadhuuti mee ni rafnaate. Maalati daa'ima guyyumarraa naan oduu duriitiin si raffisu. Usnarraa jedhee boruuf gaafa dhawaa hundaafu. Hayya kee ifaan irraa dhaamse. Atiin kun na sodaachistee jirta dubartii biraan irratti jaalattee natti fakkaate. Ati waan argiteen qaaqanii kun tas garagarii rafillee. Wanti sitti garagaruudha manna gidaaruma kanatti garagaree rafaa. Hayya kee nurraa dhaamsiifaa. Dhaamsaati maal hojjettu hojiin kee maayinni? Yaa waaqa maal natti fida. Hayyee gidaari sun si habaasiti booda fi nunatti garagaluun keen ooluti yoo gidaari sitti qorree. Qayyoo ofirraa dhaamsa ifaa. Yaa waaqa nagaan nu hojjete nagaan nu bulche waan hin taane irraa qabe abjuu gaarii nu agarsiise. Maal sila nyaata qajeelteen gootu maali kunoo? Guyyaa kaan siititti guddifta guyyaa kaan soo guddifta akkam sila kuma gootu nyaata? Usgari too nyaaddu alaa quuftee dhuftee tatti afaan natti hin banne. Hayyee nyaaddu kana nyaata keedhaa harka bishaan jedhuu fi ka bishaan hin jenne nyaadhu makeeti. Fi kamimee an bishaan jedhu bishaan kaminni bishaan an jedhu kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayak gini. Betul. Karena apa? Miko selesai si barbadan. Malas wanta lagi no wana asofta se. Asitesu. Atau manu akan sikta imanin nachisasiya tahu. Maal sila tumche yo kotu tina bera tayo jennan maal ni bon tamo maal na bera kataw ridu. Maal kana kino sigaran jira wayna la jira. Kon na bera tayo. Afan jala sigaw dide. Atin tu sila ka jarsa tina amana lalayu. Maal jarsaf jartina kam to lalan kana chan. Way akka daima kiya afan jala sikabade sibachun dide. Wanna tokko si fagaluti. Dal dubartiin nama biraa yoo kalaatu taate warra ollaa keessirraa yoo kalaatu taate jechuudha. Dubartiin nama biraa jaarsa ofii yoo inni alaagalee jedhu seeran salaama nagaa jalaa qabanii seeran teessisanii nyaata seeran qopheessanii. Ati immoo yoo ani salaam alaykum yoo ani jedhu alaykum salaam naan jedha. Maali kun? Atuna ajaa'ibdee naafaa eegalte natti fakkaate laal gandarraa argitee dhufte. Ani maatu na inaafsisa baraane haasoo fi keekuu na jibbisiisee jira gammaan. Akkamitti si jibbisiise maaltu si jibbisiise kanaan eegarraan jireenya ta'e balleessita bichaa waan nan taane natti hin qaaqe usnarraa jedhe. Ani amma ayyuudhaa wanni na bira taa'ee wannan siin jedheef waan biraati miti. Akkin jedhee atummaan tunuu na jibbisiistee jirtaa gamma haasofni keetis na jibbisiise. Si jibbisiise. Tanan biraa wanni si hafe hin jiru. Sinna jibbinaan maal hore na ubbaafachiiste. Tanna jaalatu dhabama ettee tira yaa obboleessa koo bareedduu akka xiyyaa tana nama hedduu fedhala sitti fakkaatu. Hayyee rakkinnan qabu waan hundaafuyyuu wanni na bira taa'e siin jedhee awwala si gaafadheef waan yeroo dheeraa garaa kiyya keessa na turetu jira. San sitti himuufiyyuu. Mee itti fufsiin nagaa. Hayyee egaa akkana jette egaa yeroo baay'ee amalli keetis nama hundaan adda san malallee nyaanni ati gootus waa hedduunu jechuudha. Waa hedduunu baay'ee xiqqisho waan dadhabbina agarsiiseef jecha anniitii biraa fuudhuun barbaada. Jaartii dabalata. Nyaanni kiyyaan duraatiin adda ta'e qirxaf gooteetuma nyaatamaa sitti na dhufu. Laal na dhageessa yaa obboleessa kee. Nyaanni sitti mi'aa'ee sitti hadhaa'ee nan galchu har'aan booda waa'ee nyaataatu natti hin kaasin usnarraa jedhe. Feetu nyaataa feetu dhiistaa deentaa keeti. Nyaanni asitti dhadhaa'e dalagduu qaxarachuun fedhii keeti natti fakkaata. Har'aan booda waa'ee nyaataatu natti hin kaasin usnarraa jedhe sammuu kiyya nan dararin. Baadiyaan akkana nyaanni natti mi'aa'ee nyaata hadhaa'eedha samuun akkanammoo. Dhageessa ani jaartii keeti malee dalagduu teeti miti. Feetu ofii keetiif kushinaa seentee dalagattaa feetu sarraatanyaa qaxarattaa fedhii keeti nan galchu har'aan booda.
Asillee naa geettee jirtaadha. Maal jechuudha kun immoo? Kanaafuu dhageessa. Eegaas naa geette jechuudha. Amma booda ati duraanuu jechuudha. Ana akka jaarsis na laalaan jirtu. Akka waan telefoonni kun si fuudhatitti jechuudha. Sa'aa 24 telefoona kanarratti ija kee rakkiseetiin kana laata jechuudha. Kanaafuu eega ka telefoonni si fuudhu taate anarra dubbii dhumaa sitti himaa jira jechuudha. Kanaafuu jaartii fuudhuun deemaa jira. Barbaadde isii wajjin jiraatta barbaaduu baannan jechuudha. Mana kana dhiisatiin wallaqi jettee baata. Dalagduu jechuu keeti. Mee abboo ofirraa galichiisi dalagduu fi jaartiidhaan walii wallaal ta'eeti. Waan nama ajaa'ibsiisu ani dalagduu miti ka fiduu jedhu haadha manaa fidachuuf deemaa jira. Haadha manaa dalagduma santuu haadha manaa sitti fakkaate jedhan dhageesseer taati tokkichi laal. Na fuudha gizee jedhu dhageesse bakka dalagaa keetiiti. Hayyee obboleettiiti jira. Hanga har'aan kana wajjin turree jirra jechuudha. Gammachuullee gaddas waliin garree jira. Nuti jechuudha. Dubartiin Oromoo safuu qaban, aadaa qaban, seenaa qaban, sammale jechuudha. Abbaa warra isaaniitiif yoggaa inni alaa gale, yoggaa inni bahu, yoggaa geeggessan isin jedhanii ni kabajan jechuudha. Ati immoo urgaa toora feesbuuka kana jechuudha. Telefoona kanaa wal fuutaniitiin toora feesbuuka kanaatirra baatee faranjii jiraa waan hundaa laaltee jechuudha. Abbaa manaa kee jechuudha. Abbaa manaa kee kabajuu dhiistetiin warra feesbuukatirra laaltee faranjii jalaa laaltee siifaa dhiituufaa waan hin taanefaa deebisuu fi isaanirra balte jechuudha. Kanaafuu nu aadaa keenya aadaa safuu fi aadaa waan qabnuuf wanti akkanaa kun waan sin baafne obboleettiif of duraafuu jechuudha. Kanaafuu yoo akka feesbuuka kana jala ka deemtatiin fiixa ka baatu taate feesbuukiin nummaan kun si fuudhee telefoona kana wajjin jechuudha fiixa si haa baasu. Fixattee? Mee aadaa maaliyyoo qibxirsiyyoo maalii feesbuukii maarree jetti. Maaluma aadummaan kun mee natti mi aadaa jechuun maal jechuudha? Na ajaa'ibe keekin xiqquma jettu aadaan maalidha akkana? Maali gudiin akkana? Mucayyoo ati sana eenyummaa keetu dagataa hartaa? Maali eenyummaan? Aadaan eenyummaa kooti? Warra akkamitti guddise aadaa warra keetiin beektu? Obboleessa narraa os jedhe. Hayyee hanga ammaa kana si gorseeti si dadhabe akkuma Oromoon jettu san reeffa firaa torba garagalchanii akkuma jedhan san anis torba si garagalchee jira si dadhabeen jiraati. Hayyee amma booda ati feesbuuka kee wajjin jiraadhu. Kanaafuu jechuudha ati feesbuuka kee wajjin jiraadhu ani immoo jechuudha anaaf jechuudha afurnaa ajajamee jira akka amantaa kennatitti. Kanaafuu jaartii ani fidee dhufe ol jettee ilaallan anaaf si guyyaa sana. Nagaatti ati immoo feesbuuka kee wajjin jiraadhu. Deemee atummaan jaartummaan isinii ati maarree jetti qibxiressoo akka duratti sassaabsiin jettu argadhatummaan os narraa jedhachi gurra na nyaata. Ni jirtanii gartalaa ta'u ol jettee yoo ani ol jedhi yoo an gadi jedhu jettu jaarsa ofii kabaju ta'a aadaa ofii beeku. Duraanaanuu nama akkasiiti wayyoo warri kee akkamitti guddisan naan jettee turte. Sibira geenyaan datti dhufte. Hayyee si garsiisa. Hayyee ani yoo sirratti hin fuudhin dhiiraa miti. Na eeggadhu. Meetummaan dhiirataa inutti mul'isu ba'uudha jedhee mataan. Sirratti fuudha bareedduu akka xiyyaa kana iddoo addunyaa daawuu zoortee numaan argatu. Salaam alaikum. Ammallee asuma jirtaadha? Ammallee sira telefoonuma kana akkuma wal fuutanii jirtanii ani bakka meeqa gahee dhufaa jira? Bakka fedhe gahe ibboo. Meerree jaartiin ati fuutu jaartiin fidaa jettee qaaqutti jirtu duratti. Yaa Mahammed akka? Nagaa keetii? Fayyaa keetii? Jirta? Fayyaa keetii Mahammed? Hai! Dhuguma godhee kumbuchaan? Wayi carraakoo amma mucayyoon tun eessatti na beeksisira? Akkam Mahammed naan jettee bara? Wayi gaafii lammaffaa amma yoo isiin na gaafatte maal jedhamu mucayyoo tana eessatti beektee yoo isiin naan jette akkam godhee deebisuufii qabaan? Waan hin taane keessa seenee maali kun? Amma kanaafuu akkam godhuu qabamii maal baasaree amma? Reef jaartii xiyyaana haayisiin naa qajeeltuufi malee yoo akka wanni kun hunduu raawwatamu beeke ani. Wayi dubbii bara kanaa wayi yaada bara kanaa akkam cinqin taane keessa seenee bara. Amma mala wayi uummadhee jara gidduu bahuu qaba laalama. Fincaan oowwan tokko naqabee na fakkaata amma akka waan fincaan naqabee fakkeessee jaraa bahuu qaba laalama isaa kana. Akkas malee hin taane. Jaraa bahuu qaba laalama isaa kana. Akkas malee hin taane. Maltaate habibi kiyya maltaate. Fincaan ture. Fincaani? Abjuudha. Maal argite abjuudhaan? Niitii sadii fuudhee miti. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.
maaluma godhuu qaba akkam godhee gidduu jiraatii ba'uu qaba. Osoo reef akkam. Isiin akkana itti sodaachuu keessi illee isutti.